Akkam jirtu hordoftoota seenaa kabajamuuf jaalatamu Arboor Online School baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Oduu aammee oduu gammachuu Jawaar Mohammad hidhamtoonni siyaasaa hunduu hiikamanii. Polisi Oromiyatiin ajjabamanii miidhaganii haalli simannaa isaanii miidhagee jira. Amma asirratti magaalaa Adaamaa kana boodas mee waan jiru sin agarsiisna. Egaa uummanni akkanatti miiraan machaa'ee miiraan ho'ee akkanatti sin dhageessisaa jira sagalee garaa garaa. Ammas nu wajjin tura. Konkolaataa kana keessa kan isaan jiranii konkolaataa gurraacha kana keessa halkan keessa taatee furtaa'eera. Amma eegaa jiru achi xiraaqanii dagaa isaanis gammachuu isaanii uummata isaan simachuuf jiraniif ibsu jechuudha. Amma gaa daawwattoota keenya akkuma isin hordofaa turtanii halkan keessa gaa kan isaan as ga'anii masqala addabaabayii keessa geenyerra amma halkan keessa sa'aatii 4:02dha. Yeroon kun egaa yeroo itti obbo Baqqalaa Garbaa itti simatamaa jiranii as masqala addabaabayiitti yookaan immoo addabaabayii masqalaa kanatti mee kanaa booda immoo yeroo isaan ba'anii uummataaf ergaa isaanii immoo dabarsan uummata isaaniif gammadee miira ho'aadhaan isaan simachuuf eegalte kanaan waan isaan jedhan ammas simbiraan keenya hamma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadhaa galanni keessan guddaa galatoomaa. Sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu.
uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu Rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan, wallaga'uu amma qabnu kanan, jaalala amma qabnu kanan, tokkummaa amma qabnu kanan itti haa fufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaa wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isin ittiin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf waliin wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan qeeqeessanitti gala. Amari katille yeroo tokko enna interview godhaniif tokko namni dhageettanii jirtan natti fakkaate hidhaa dhaabanii amma dura Ameerikaa dhaqan achirratti haasawa seena qabeessa godhan keessatti amma yoo goltan